Viidiyoon yuutuubar afaan Amaaraa irratti fe'amee jiru tokko akka agarsiisutti dargaggoonni magaalaa Adaamaa gaazexeessaa sagantaa ispoortii Tirritaa FM dhiyeessuu fi showoo mataasaa qabu kan miseensa warra gadhaawotaa yookaan homosekshuwaalis ta'e tokko qabanii osoo reebanii viidiyoon agarsiisu marsaalee hawaasummaa irra naanna'aa jira. Gaazexeessaa EBC fi EBS duraanii kan amma sagantaa raadiyoo fi showoo tokko hojjetu Sofaaniyaas Waasihuun jedhamu duraan pilaatfoormii garaagaraa fayyadamee dhiirota janachanaa ture. Meesejii wal fakkaataa karaa keessaa dhiirotatti erga. Kan hordofee namni kun akkamitti akkas nuun jedha, akkamitti dhiira akkasaa janachana jedhanii namoonni duula miidiyaa irratti banani. Warri kaan dhibee sammuus qaba, amma xiqqoo fooyyee waan jiruuf dhiisaa fi jedhanii kadhataniif. Kaan immoo akkaawuntii isaatu jala haak ta'e irra ilaalinaa jedhanii irraa qabbaneessuuf yaalanii. Innis takka feekiidha jedhee mormee boodarra immoo waan ta'e hundumaaf dhiifama jedhee beekamtii qabuun ukkaamsee bira darbe. Gaazexeessaan kun gochaa kanaan himatamuu jalqabuu isaan kan bubbule ta'uyyuu yeroo adda addaatti innis ta'e hiriyoonni isaa gocha isaa kana waaqachuun sababa adda addaa dhiyeessaa turan. Haa ta'u malee dhiyeenya kana dargaggeessa jiraataa magaalaa Adaamaa ta'ee fi yuutuubii mataa isaatii qabu tokkoon waliin waan akkasii waliin gochuuf akka fedha qabu dubbachuudhaan gurbicha barbaacha Finfinneedhaa ba'ee Adaamaa yommuu deemu gurbichi hiriyoota isaa irratti gurmeessuudhaan reebicha irratti raawwatanii kan miliqe yoo ta'u achii akka ba'eenis magaalaa Adaamaatti saamichi irratti gaggeeffame jechuudhaan maxxanse. Battaluma sanaan immoo maxxansa sana qe'ee akka ture odeeffamaa jira. Dubbichi akkas ture. Namni kun mucaa tiiktookara maqaan isaa Fireezer Fiqaaduu jedhamu tokko itti dhiyaachuun gaaffii jaalalaa dhiyeessaaf. Akkan viidiyoo yuutuubii mucaa irra jiru irraa mul'atutti Fireezeriin karaa tiiktookii dhaqee fooloo godha. Fireezer gaazexeessaa akka ta'e waan beekuuf kabajaan fooloo isaa deebisee fi waliin haasa'uu jalqaba. Booda keessa Sofaaniyaas kun osuma waliin haasa'anii jiranii yennee wuddi jedhee jechoota akkasii fayyadamuu jalqaba. Yeroo mucaa waliin haasa'ullee riyaakshinii onnee fayyadama. Booda keessa mucaan shakkee maaliif jechoota kanaaf mallattoo kana fayyadamta? Ani waanan si beekuufan si kabajee si waliin haasa'aa jira jedha. Inni deebisee rakkoo maalii qaba jechuu eegala. Mucaanis amma erga shakkee booda nama kana nan salphisa jedhee akkuma isaatti waliin haasa'uu jalqabe fakkeesse. Isaan booda waan nama qaanessu qaama isaa qullaa kaasee erguufi jalqaba. Isayyuu qaama isaa karaa ittiin bobbaata'u. Mucaadhaanis kaasii naaf ergi jedha. Mucaan qaamumaan erguus si fayya jedhaan. Isaan booda ani Finfinneen jira, ati Adaamaa jirtaa fagoodha jedhaan. Mucaanis salphisuu waan barbaadeef deemsa sa'a tokkooti ittiin jedha. Gaazexeessaan kunis Finfinneedhaa ka'ee Adaamaa dhaqa. Yeroo Adaamaa dhufu waliin bulla namni tokko nan ga'u nama biraatti sina dabali jedhaan. Mucaanis rakkoo hin qabu jedhaan. Isaan booda konkolaataa qabatee Adaamaa deema. Mucaanis ijoollee qopheessee bajaajii qopheessee isa eega. Yeroo inni achi ga'u mucaanis ijoollee qopheeffatee waliin viidiyoo waraabaa ol fuudhanii gad fuudhanii tuman. Yeroo darbes gareen kubbaa miilaa biyyaalessaa dubartoota Itoophiyaa yookaan luusiiwwan dhimma gadhaawotaa yookaan leesbiyaanizimii wal qabatee ajandaa dubbii ta'anii turani. Luusiiwwan seenaa kubbaa miilaa Itoophiyaa keessatti dhiirota caala waltajjiiwwan Afrikaa fi addunyaa irratti hirmaachuun warra dhiirota caala fooyyee qabu. Shamarran jajjaboo dandeettii qaban hedduun garee kana keessa jiru. Akka fakkeenyaatti taphattuu sarara fuulduraa Loozaa Barraa, seenaaf waaqumaa taarikwaa deebisoo fi kanneen biroo garee kana keessatti ga'umsa addaa taphattoota qabanidha. Waggoota lamaas eegalee waa'ee garee kubbaa miilaa dubartoota Itoophiyaas ta'ee liigiiwwan dubartoota Itoophiyaa keessatti argamu wanti dhaga'amu waan ciggaassaa biyyoota lixaa biratti baratamaa dhufee fi biyya keenyatti immoo safuu fi duudhaa hawaasichaa kan hin eegnedha. Bara darbe ammoo waa'ee waan kana sirriitti odeeffamuun ho'eetti fufee ture. Wantichi dhaga'uufis dubbachuufis arrabattis gurrattis hin tolu. Inumaayyuu tibba darbe ogeessonni miidiyaa Girmaachoo inni yoo fi waa'ee Sofaaniyaas ifaan ifatti balaaleffachuun dubbataniiru. Shamarran kunneen sadarkaa garee biyyaalessaa fi liigii biyyattii keessa kan taphatan yoo ta'u, walqunnamtii saala wal fakkaataa yookaan leesbiyaanii akka taasisaa jiran ajandaa ta'ee odeeffamaa ture. Gochaa isaanii kana kan agarsiisu ragaa suur-sagalee yookaan viidiyoo akka qaban ifoomsanii yoo isaan waan kanarraa tuttamaan hin deebine seeraan gaafachuuf haaldureen akka xumurame dubbatanii turan. Gochi kun biyya keenya keessatti keessumaa magaalota gurguddoo biyyattii keessatti babal'achaa jira. Addumatti manneen barnoota dhuunfaa magaalaa Finfinnee keessatti
dhiirri dhiira waliin dubartiin dubartii waliin wal dhungachuuf yoo walitti gamanii fi fedhiin taane agarsiisan ni mul'ata. Sooshaal miidiyaa guyyaan fayyadamnu irratti dhiirri akka dubartii, dubartiin akka dhiiraa godhattu baay'ee argaa oolla. Kan durii caalmaatti carraan namoonni nagaan hafuura jara kanaatiif faalamuuf qaban daran babal'achaa jira. Wanti fuula waaqaattis safuu fi duudhaa hawaasa biyya keenyaattis baramaa hin taane kun akka hin babal'anneef maatiin ijoollee isaanii mana barnootaatti eenyu wajjin hiriyaa akka ta'an jijjiirraa amala irratti mul'atu itti dhiyeenyaan hordofuu qabu. Sooshaal miidiyaa irratti namoonni luuxii yookaan gadaa'onni akkasii yoo isin wajjin hin haasaan waliin haasa'uu dhiisuu, yoo haasoftan immoo waan isaan haasaan ragaadhaan waraabbatanii kaawwachuu, akkasumallee wal argina yoo isiniin jedhan nama lama sadi taatanii akka to'annoo jala oolchuu dandeessanitti socho'uu, booda qaama seeraa beeksisuun ragaawwan isin bira jiru qindeessuun irratti dhiyeessu. Caalmaatti immoo namni kamuu akka amantii isaatti waan ciggaasaa fi hojii hamaa kana mo'achuuf uumaa isaa kadhachuu. Waan jaallattanii na hordoftaniif galatoomaa. Giddoo Baayogiraafiidha.